yeroo garii dubbiin hin dhiise yoo jettellee dubbiitus hin dhiisne duba mee ergaa kana sheer walii godhaa jazaakumullahu khayran haala amma deemaa jiru kanarratti yaada gabaabaa tokkoon kannachuu barbaada sunis maali beektaa nama tokko gaafa shahaadaa qabsiifnu gaafa gartee karaa amantii islaamaa nuti sababa taanuuf wantoota kana gartee ittillee himuun barbaachisaadha dogongora guddaa namni karaa amantii biraatirraa karaa islaamummaa gizee dhufe yeroo ammaan tana agarurraa tokkoffaa akka islaamawitti daawaa eegaluudha laala gizee akkana jennu kana namni tokko dhufnaan fa'alam annahu laa ilaaha illa allah haqaan gabbaramaan rabbii malee akka hin jirre arkaana shanan barachuu qabaa jechuu daawaa dura gartee barachuutu dursa sirritti itti himaa duba hara gartee daawaa bobbaasurra hara barnootatti bobbaasuudha duba namni shahaadaa qabsiisu sunilleen barumsaatu dursaa itti himuu qaba jalqabumaa hojjechuu dogongorri guddaan argamaa jiru kana jechuu lammaffaa ustaazota bebbeekamoo maqaa dhawatee namni tokko ebaluu fi ebaluu irratti shahaadaa qabachuu fadha yoo hasin jiru taate ajandaa qaba namni sun لأنه خبا إساتو يو أمنتي إسلاما تنا قبتشو بربادي نمي تقو قلبي خيستي شهادا قبتي إسما في ربي ساجدوت إسلام ما سيوني دان دابر درقام ميديرة تهون قبو درقام ميديرة تهون قبو سو وان براتي غرتي نمني تقو نما بي كما تقو يو غرتي ميديا قبا فيني نماتو رابرتا سون أكو مجروتي تهي إمو نمني شهادا قبتو هم دينو ميديا قبتي قبتشو قبالي جتشو ميتي إنو ما غرتي أستاذو تمقاد أوتي نمني تقو أستاذ إبلو في إبلو رتين شهادة قبتشو بربادة غافة سنجي مالتي برباديت تعرف خرا ميدياتين جزي هنداه شهادة قبسيسا أولونيس تانا ميداني سين في الدولي أنه ريكوكنايز تو بربادة أمة مسلمة هنا خيستي نمني توكو سيغالي أستاذو تو قرقود رتي قبطا نبي كما اوفيشالي دلقا إساتا دران بكسانيتي دلقو أسيت اللي دلقو بربادة يجو dogongora kunis sadaffaa amantii irraa dhufan san xureysuun daawaa miti kana jechuun amantiin haqaa amantii islaamaati akkasuma akkasii miti daawummaanuu siin jee bara daawummaanuu eega waa baratan ta'uu qaba eega barates illee namni tokko yoo daawaa godhuu barbaadu taate amantii irraa dhufe san xureysuudhaan darbachuudhaan jechoota hamaadhaan beeki gaawwaan yeroo dheerarraa gartee cuunfaan siimuu jira beekadhu yaada hedduu faca'arraa hin cuunfaa qofa siimuu jira amantii irraa dhufan san xureysuun dogongoraan siin jee nama amantii irraa dhufe eega shahaadaa qabate xureysu yoo agartu taate inni gartee ajandaa mataa isaatiin deema kuni gartee khibrarraa qabadhu naa siin jee ammallee waan amantii islaamaa qabateef jecha namni tokko gargaaramuu qabu dogongora gartee nuti warri miidiyaa as gubbaa jirtan ustaazonni godhaa jirrurraa namni tokko shahaadaa qabate gargaaramuu qabaa miidiyaa irratti eenyutu je namni gargaa islaamoyinaa namni tokko hara islaamummaa dhufnaan akkuma muslima kaanitti gartee walqixa gargaarsa barsiifne kanaa jecha namni hundinuu gartee haala mijjeeffatee gargaaramuu barbaadaa jechuu walumaa galatti waliin jechuu barbaade warri gartee hara nama islaamummaa yaamutti dalagaa jirtan ana madurallee gartee viidiyoo dalagiitiin jira obboleen keenya warri gartee shahaadaa nama qabsiisuudhaan rogo kana gubbaa jirtan wallahi dalagaa isin dalagaa jirtan dalagaa dinqisiisaati dalagaa gartee silaa namu hawwu islaamummaa keessa jiru gama gartee islaamummaa takhaasuu imaana irratti gartee imaana isaa cimsuu isa yaadachiisuu kun gartee nama islaameef akkasuma akkasiimiti kun immoo islaamummaa ala nama jiru nama gara islaamummaa fiduun dalagaa guddoo والله دلقا قدو سلا ربين قرتي دنده نوف خني خجأني دوما نمون دافو يجو وبليين كيا والله دلقا أجايبة تجرتن هاتهم مو ونيسي نلام وربادو مال سيتن نمني توكو قرتي خسبب خيساني ميديا خنو قبادو في إسن را شهادا قبتي وصوان برتين غافا قرتي دعوة سيني واغر يباليسي هدرا دفاعا قولنا مقا خيسان وان تقون قبو يو إسات دولن اتديسا اتيادولا ندوغن قريساتي في إسنجزي مو دفاع قوتن أكا غرتي أستاذان غريسانيتي يو دفاع قوتن غرتي مقو مخانا فجيتش غرتي ولرق أبو ولردبو تكسين درا فكاتشا جرت والله وان براتين فيني نسيها أغاتين سيلامو جردوبا إسنرانا من بيخو غرتي خيسان دو بسيتين جرا
amma durallee itti himuun ture dura yoo waliin beeyne malee warraa hanqan beeku itti himuun ture dura yaa obboleeyyan kiyya yaa warreen gartee shahadaa nama qabsiisuu irratti daleeydan hadaraa dacwa irratti hin bobbaasinaa. Lammaffaa miidiyaa gubbatti ustaazan gurguddaa irratti shahadaan qabachuuf fadha gaafasiin hin jaan hin godhina. Sadaffaa yoo immoo gartee akkasuu godhee namni tokko dogongore gaafa dogongore isaatiif jecha itti duulan hadaraa kun maqaa keessa waan tuqun qabuuti difaarraan godhina. Difaarraan godhina waan amma deemaa jiru kana difaa agoo namni gari gizee godhu argarte duba. Maqaa gareetu badaa jira. Laa itti haa duulamu yoo inni garee keessa jiraatillee itti haa duulamu maqaan garee isinuu maqaa balleessaa barkun wanni akkanaa kun. Kanaaf hadaraa dalagaa gaariitti jirtanii immoo gartee nama gara dacwaa bobbaasurra gartee gara barumsaatti bobbaasuu irratti nuti xiyyeeffadha. Haadha kun nasihaa obboleessan keessaniiti. Inshaallah narraa fudhattan jeetiin abdii qaba. دلقاتي نيون دربين راقبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.